Abdisaa waliin har'a kunoo taphatabachaa jirra jechuudha. Abdisaa wajjin taphannaa Abdisaan immoo bilbila irraa fuutee abbaatti bilbilaa jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Egaa ka warroonni immoo chaanala kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya taasisan jira. Har'a maali qabattee dhuftee jechuun keessa hin oolu akkuma argaa jirtan har'a Abdiisaatii wajjiniin fataa zanaa jechaa jirra. Abdiisaa waliin jechuudha. Abdiisaan televizyiinii ilaalatti abbaatti sin bilbilataa. Bilbila immoo narraa fuudhe jechuudha. Bilbila narraa fuudhe jechuudha. Beektan kaa daa'imti yaa'u yeroo tokko tapha guddisti akkuma beekamu yeroo tokko daa'imaafillee bakka kennuun bareedaadha. Ofuma qofaaf bakka kennuu osoo hin taane daa'ima isa waliinillee taphachuun bareedaadha. Yeroo daa'ima qabdan daa'ima wajjin taphadha. Maaliif daa'imtillee kophaan hin taatu beektanii hin taphadha waraabuu malee ani daa'ima wajjin hedduun taphadha jechuudha. Garuu baay'ee waraabuu beektanii amma waan harkatti baadhuuf waraabu malee waraabuu jechuudha baay'inaan. Maal jechuu barbaadetananii wanti dhufee fi maali maatii sin arguu maalidhaa fi daa'ima waraabdaa daa'ima isaanii maaliin miidiyaarra fiddaa waan akkasiinaan jechaa turtanii hin argu hin arganii miti osoo isaan eeyyamuu baatan yaanuu waraabu ture. Tuktuk irratti soolii maan jirraa na argu hin beeku yuutuubii kiyas hin beeku jechuudha. Kanaaf akkanan isa waliin hojjedhu sin beeku akkan isa waliin waan jedhu sin beeku waan ta'eef osoo shamara ta'ee eeyyen xiqqoo loluu danda'u ta'a. Amma mucayyoo hin eeyyamanii mucayyoo ofiif seenti malee yeroo nama akkas laayivillee seeni malee maatiin isaan akka seentuun barbaadan jechuudha. Garuu mucaan daa'imti rakkoo qabdu daa'ima isaan akka keenyaa kana nama dhosuu kana hin beekanii beektanii namni keenya ijji maalidha ijji akkas gootii ijji maal gootii san hin beekan isaan jechuudha. Nama dhossanii hin beektanii kun yeroo suuqii minamina deemtanii agartanii daa'ima isaanii yeroo akka hin beetii minamina deemtan daa'ima xiqqoo shuushii xiqqii ta'an kan garaa buute akkanumatti afanii deemu akka nama keenyaa san shaffanuun hin jiru jechuudha. Maaliif dhugaadha ani isaan nan deeggara maaliif daa'ima nama shaffanuun baay'ee gaarii miti. Ijji nama harrukutti gaafa san hirrifattaa itti rifataa jechuudha. Walumaa galatti itti rifataa jechuudha. Namni keenya daa'ima badaasi dhuftu. Rabbi biyya keenya moo daa'ima badaasi dhuftu rabbi. Daa'ima hin arganii ukkaamsu. Hin ukkaamsu namuma kana namuma abbaa barbaade haa ta'u. Hin ukkaamsu ollaallee maan ta'anii ukkaamsu maaliif akka isaan ukkaamsamu annaaf hin galu wanta akkasiisan hin jaaladhu ani dhalootuma kee irratti daa'ima nama ukkaamsu nama dhossu hin jaaladhu. Maaliif Waaqayyoon ifa baasite namaa kenna jechuudha daa'ima dhossuu hin qabdu. Maaliif abbaasu yoo jaalate daa'ima isa yoo jaalate taatufu malee atin dhossin Waaqayyo dhossee nuun kennine ilmoo kan namaa kennu Waaqayyo ifaan bilisatti sii kenne waan ta'e si jammar immoo jechuudha. Namatu ijji namaa akkasii nama ijjatu namaatu nyaate waan akkasii namoonni jedhanii baay'eetu jira biyya keenya keessatti hin jiru jechuudha. Akkasii miti maaliif namni akkamitti seetaa akkamitti gizee ati fakkeenya nama tokko agartee daa'ima dhossitu jechuudha hin rifata itti rifata. Bakka namni sun waa dubbata. Maaliif na dhossiti daa'ima sin jedhee sitti rifata. Ati na dhossiti Waaqayyo si harkaa fudhatu sin jedha si abaara. Beektee akkas jedha jechuudha. Atumti yoo ati daa'ima tokko na dhossite hagam tokko rifadhaa. Hogguma na agartu kana daa'ima itti shashafantee fuula ishii dhossita jechuudha. Daa'ima isa yoo hin jaaladhe maashaallah jechuu yookiin immoo itti tufee darbuu bakka kan biyya keenyatti irra caala itti tufu. Itti tufanii bira darbu. Waa jedhanii itti tufanii siifaa guddisu jedhanii itti tufanii bira darbu. Yoo immoo wannoo ta'e ushuma jedhee bira darbu. Maaliif hirrifatu jechuudha namni sun yoo daa'ima isaa illee arge hirrifatu jechuudha. Akkanumatti Waaqayyo waa guddisuuf jedhanii yookiin garaa isaanii keessatti deemu malee itti hirrifatan. Garuu gaafa ati nama agartee daa'ima sanitti nama tokko agartee ati daftee shaffantee namni tokko itti rifata daa'ima sanii dhugaa rabbii daa'ima akkasitti itti rifatanii ajjisa argee jira jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee gaarii miti. Maaliif Waaqayyo si bilisa si godhee si kennee miti daa'ima nusin fakkeenya Araboota warroonni faranjii kun akkatti daa'ima dhalattuu kichuutti akkatti baatanii deemu uumaan godhan namni akkasii garagalee shi ilaalu hin jiru. Maaliif hin beekan kaa biyya keenyatti wal dhosuu hin jiru badqatamni daa'ima sana maatis ilaalu hin jiru. Yoo arganis maashaallah jedhanii bira darbu. Maashaallah jedhu warri immoo oh my god siin jedhanii si bira darbu. Oh my god baby jedhanii bira darbu. Keenya hoo cucuqqaalti bar ukkaamsiti kafana kana ukkaamsitee daa'ima kishiin duuti gootee ukkaamsitee jechuudha. Si yoo agartee jechuudha bakka suba mee namni akkatti nama nyaata. Ijji namaa gaarii miti jedha. Maaliif hin jedhina akkas hin jedhin Waaqayyo ilmoo kee jechuudha.
ilmoo kiyya yoo asii guddisu hin guddatti ilmoon tun bakka gaarii geechi nama guddaa taatee waaqayyo masii guddinasi waaqayyo masii guddisas ijji namaa homaasiin garuu immoo itti rifata nama ati gaafati nama tokko argatee itti dhorsitu itti si alaa rifata ilmoo dhorsinaa ilmoo waaqayyoon bilisa nu kaase ani ba hin jaaladhu bakka dhugaa duruma nama daa'ima dhorsu hin jaaladhu maaliif waaqayyo yoo nu kenne waan ta'eef waaqayyo ifaan bilisatti nu kenne ilmoo dhorsee nu kenne jechuudha kanaaf ilmoo hin dhorsinaa isin jedha kanaaf yoo jechuun warri araboota immoo yoo shamarran shamarran gurguddatte seera isaaniiti fuula fedhachuun akka amantaa isaaniitti jechuudha garuu immoo daa'ima kaawwan nama dhossan akkanumatti si'ala afameetuma deema kun yoo suuqii deemtanis mee amma mee daa'imti isaanii kun suuqii keessa walii gadi lafa maru shikiniin kun homaa namni garagaleetu daa'ima isaanii daa'imni jiru yoo arganis maashaallah jedhanii ta'uu bira darbu bakka kan wanni daa'ima ukkaamsan hin jiran miidiyaa ta'e kan ta'e bakka barbaadetti namni hunduu si arga miidiyaa irrattis ta'e kan irrattis ta'e kanaaf warroota akkas jedhaniif hin deebisu dhufe homtuu hin jiru mucaamtu ijummaan gootu maashaallaadha kun mucaan maashaallaadha homaa wanni tokko wanni ijji gootu hin jirtu ijji daa'imarraa margooti waaqayyotu kenneef waaqayyotu guddisaaf namaa mati ilma namaan guddisu homaas namaan godhu ijja gabarbaadoo laalaa ooltas homaan gootu garuu itti rifat amma maashaallah amma daa'ima kana namni argu bee ijoolleen argarta hundi isaaniitu maashaallah yaa rabbi haa guddisu jedhan mila ijoollee koomentii isa hojii waraabe hundi isaaniitu ijoolleen maashaallah jedhu kan immoo waan beeknetu kan biyyatti dhosuu beektutu maaloo daa'imti akkasii maaloo daa'imti ijaaf qorichaa mati maal ijaaf qorichaa mati maaltu gooti daa'imti ijji maarraa godha daa'imarraa itti rifatta barre suma fayyaa tanatu itti rifatee daa'ima waan ta'an irra gosa anumti donte agam tokko yookiin si dhosse agam tokko rifatta daa'ima jechuun itti rifatta lapheen kee itti rifatanii maalan ishii godhe daa'ima ishiitirra rabbi na dhossite rabbi sirraa haa fudhatu akka sana dhossitetti rabbi si haa dhoksu daa'ima keessiin jedhanii si abaara jechuudha namni biyya keenya akkatti nama abaara kanaaf nama dhossu araboon illee sitti rifata gaafa isaa sitti rifatu jechuudha saallee badaadha kanaafuu si jala qabu barre maashaallah jettee faa si jala qabu akkati dhungattuu faa rabbi araboon isin jeen jechuudha innaa akkasii isin jedha obboloota koo kanaaf daa'ima nama dhossinaa daa'imamtuun taa'u wanta duraan daa'imni cootana wajjin illee nan hojjedhaa ture tuktukii duraan viidiyoomti tuktukii nan hojjedhaa ture mucayyoo wajjin garuu amma jabaatte waan ta'eef immoo jabduun immoo miidiyaa irra ba'uun barbaachisu waan ta'eef innaa akkasii isin jedha obboloota koo kanaaf warroota akkasiitiif rakkoota kan qabu maatiin na beekaa akka tottosiilee wajjin hojjedhu akka wajjin waraabullee yeroo suuraa kaasullee viidiyoo taa jechuudha isganiinii kiyyarraallee mucaa kanan qabaa hin beeku waan hundaayyuu dhugaa rabbii jechuudha akka ilmoo kiyyaati waan ta'eef mucaan xiqqoo ana sarma malee mucaan viidiyoo waraabullee baay'ee hin sarmu beektani yoo amma namni suuraa hin kaasu mucaa kana suuraa hin kaasan dhugumaan fedhii amma abbaa hin kaasu sarmu suuraa ijoolleen suuraa hin jaalatu abadda suuruma dibban suuraa